sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a? Efi duuti numa jira. Sareen goodaatti nama nyaachuun ishee immoo garuu seenaa Oromoo keessatti isa duraati jechuudha. Kan arginee sageenyees hin beeknu wanta nama gadi. Hundi kee jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo kana laayik godhu waan biraan godhin dhageeffatutti dhageeffatu duratti laayik godhu namoota baay'ee biraa akka ga'u sagalee harmee salaaletti fakka ta'u sagalee uummata salaaletti fakka ta'u laayik godhu yoo ati laayik goote namoota baay'ee bira ga'uu danda'a jechuudha. Waan biraan gochuu hin dandeenyu waan nuti gochuu dandeenyutu isa kana waan ta'eedhaaf har'a kan irraa dubbadhu waan lama qofaan jalqaba irratti waa'ee uummata salaalee irraan dubbadha. Lammaffaa irratti immoo waa'ee filannoo Sumaalilaand irraa dubbadha jechuudha. Garuu baay'inaan kan irraa dubbachuu barbaadu waa'ee dirartii uummata salaalee irra ga'uudha jechuudha. Akka carraa ta'e galgala jechuudha dafee gara sooshaal miidiyaan dhufne waa hojjechaan ture. Naannoo sa'aatii 3 moo 4tti feesbuukii bane jechuudha. Gaafa banee ilaalu viidiyoo akkaan fokkisaa ta'e baay'ee nama jibbisiisu kan dhala Oromoo tokko irratti raawwate arge. Gocha akkasitti raawwatee miti. Nama kana gadi ciibsanii akka horiitti basmaan jechaa yakka suukaneessaa san irratti raawwatan. Yakka suukaneessaa yakka ilma namaa irratti raawwanne jechuudha. Sanummoo maqaa duraa ittiin nu arrabsan sanii waamatini. Maqaa duraa ittiin nu arrabsan sanii waamat yakka san irratti raawwatanii jechuudha. Viidiyoo san argeeti keessi koo halkan guutuu odoo rafin hin bulu. Osoo hirriban argatin hin bulu. Kun maalirraa ka'e? Kuni bar darrachuu keenya tokkummaa keenya dhabuu keenya achirraa ka'e jechuudha. Bar gaafa tokkummaa qabnu wayyaanee baankillee qabdu taankillee qabdu meeshaa tokko malee karaa nagaatiin fuunee biyyatti galchine jechuudha. Har'a faannoo duutuu luuxxuu dhokattee waan hin taane raawwattu ofirraa dhooguu dadhabne jechuudha. Daangaa keenya eeggachuu dadhabne bara. Daangaa keenya uummanni Oromoo irra rakkate maaltu isa rakkise? Lakki har'a ijoollee keenyatu aangorra jira. Har'a ijoollee ilmaan abbaa gadaamtu aangorra jira. Har'a yoo marakkanneeyyuu waan barbaanne yoo taaneyyuu maqaa isaanii hin balleessinu. Aangoon tun akka carraatti nu harkatti deebite. Maqaa isaanii balleessinee addunyaa irratti maqaa isaanii hin xureessinu jedhee uummanni Oromoo gadi cadhisee jechuudha. Malee uummanni Oromoo ofirraa dhooguu dadhabeeti miti. Akkuma Taaddasaa Birruu jedhe waan biraa dhiisaa jedhe. Osoo gaara gubbaa ol baanee uummanni Oromoo kun osoo gaara gubbaa ol baanee ka fincaan nu taate fincaan kennayyuu jara kana duguugee yookaan immoo xarageetiniin Awaashitti dabalaa jedhe. Waan biraatiin loluu dhiisi jechuudha. Waan biraatiin loluu dhiisi. Har'a harmee Oromoo irratti harmee Salaalee irratti keessattuu immoo yakka guddatu garee faannoo jedhu kanaan raawwataa jiraachuu. Du'aatii hamatu geggeeffamaa jiraachuu. Yakka suukaneessaa hundatu irratti raawwataa jechuudha. Kana beekuu qabna.
eenyullee itti gaafatamummaa seenaa jalaa hin ba'u. Eenyu haa ta'u, paartii kamuyyuu haa hordofu, siyaasa kamuyyuu haa hordofu, beekaa barbaadde ta'i, saayintistii barbaadde ta'i, siyaasa barbaadde beeki, itti gaafatamummaa seenaa jalaa hin ba'u jechuudha. Boru seenan nu gaafata jechuudha. Yoo seerris nu gaafachuu dide seenan nu gaafata jechuudha. Har'a dhaloota darree taaneeti daangaa keenya tokkummaan eeggachuu dadhabneeti akka saree ofii wal nyaatati daangaa keenya bannee har'a wanti hin taane nurratti taphataa jirti jechuudha. Wanti hin taane nurratti taphataa jirti. Seenaa jireenya kee Oromoo kee Minilik asitti jireenya keessatti hin galmaa'inittu nurratti galmaa'aa jira jechuudha. Mataa ol qabannee deemuu dadhabaa jira. Mataa ol qabannee deemuu dadhabaa jira. Har'a harmeen salaalee gadi baatee boo'aa jirti. Imimmaan addaan hin cirne keessaa jigaa jira. Waan biraa dhiisii sagalee argachuu hin dandeenye jechuudha. Miidiyaan sagalee ta'ellee miidiyaa muraasa. Nuti ofii dhakaa walitti darbachuu malee hamba ofirraa dhoowwuu hin dandeenye jechuudha. Ofii walirratti dhakaa darban, ofii walirratti jabaanna, ofii walirratti jabaa taana, ofii walirratti humna qabna, hambarratti garuu humna hin qabnu jechuudha. Hambarratti humna hin qabnu. Kuni seenaa keessatti nurratti galmaa'e dabraa beeki. Inni baratte, inni waa beektu, inni qubee barreessuu dandeessu, inni waa dubbisuu dandeessu. Inni ani hayyuudha jettee guyyaa guutuu miidiyaa irra ooltu. Kuni seenaa keessatti sirratti galmaa'ee akka dabru beeki. Inni ani hayyuudha, ani siyaasa beeka, siyaasni karaa kiyya malee hin ta'u jettee guyyaa guutuu miidiyaa irraa iyyaa ooltu. Kuni seenaa ta'ee sirratti galmaa'aa jira beeki. Kun galmee seenaa gurraachaa keessatti galmaa'aa jirtaa beeki. Kana hin degatin, kana hin degatin, kana hin degatin. Inni jibba lallabaa ooltu, inni Oromoo addaan qoodaa ooltu, inni Oromoo siyaasa addaan qoodaa ooltu, inni Oromoo lagaan addaan qoodaa ooltu. Kuni seenaa ta'ee sirratti galmaa'aa jira. Hin degatin gonkumaa. Kuni seenaa keessa sirratti galmaa'aa jira. Waan dagatamu seenaa gurraachaa sirratti galmaa'aa jira jechuudha. Beekumsi ati qabdu, hayyummaan ati qabdu, Oromoo kana fayyadne taanaan homaa faayidaa hin qabdu. Beekumsi keellee hayyummaa keellee faayidaa hin qabu jechuudha. Oromoo du'a oolchine taanaan, Oromoo jireenya badaa kanarraa hin baafne taanaan, Oromoo rakkoo kana keessaa hin baafne taanaan bu'aa tokkollee hin qabu jechuudha. Bu'aa tokkollee hin qabu jechuudha. Kana beeki. Kan immoo waa'ee filannoo Sumaaleelaand jechuudha. Akkuma beektan Sumaaleelaand yeroo ammaatti jechuudha biyya Itoophiyaadhaa fi karaa hulaa galaanaa kennuuf waadaa galteef jechuudha. Filannoo geggeessaa turte walumaa galatti ammatti jechuudha. Yeroo isin filannoo geggeessaa turtetu waa lamatu isaan mudate jechuudha. Gaddaa fi gammachuutu isii mudate. Karaa gaddaatiin yoo ilaallu jechuudha pirezidaantii Sumaaleelaand kan ture jechuudha. Kan ture Ahmad Muhammad Silanyoo du'aan kan boqotanidha jechuudha. Namni kun nama jabaa kanaan dura jechuudha pirezidaantii Somaaliyaa bara 2010 hamma 2017 jechuudha. Paartii Kulmee jedhamu bakka bu'uudhaan pirezidaantii Sumaaleelaand ta'ee hoogganaa kan turedha. Duratti immoo miseensa paartii Somaaliyaa National Movement jedhamu keessatti hirmaachuudhaan bulchiinsa Saayid Barree wajjin waggaa dheeraadhaaf nama wal loledha. Nama biyya alaatti barate jechuudha. Ikoonomistii nama biyya Ingilizitti baratee fi nama jabaa Somaaliyaan akkaan qabdi kan jedhamu jechuudha. Boqotee inni kanaan uummanni Somaaleelaand baay'ee gaddee jira.
gara gammachuu isaaniitti yoo tarrummoo waa'ee filannoo isaaniiti jechuudha. Dhugatti filannoon isaanii waan nama hinaafsisuudha jechuudha. Osoo biyya keenya keessatti illee wanni akkanaa kun ta'e jedhee waan nama hinaafsisuu fi waan nama hawwisiisudha jechuudha. Filannoo qulqulluu jechuudha akka Ameerikaatti kan laallamu. Ameerikaatti yoo ta'e malee filannoon akkanaa biyyoota baay'ee keessatti hin ta'u jechuudha. Keessattuu immoo yeroo paartiin mormitu jechuudha. Paartii duraan aangoo irra ture mo'atu argitu lola tokko malee jechuudha. Karaa qulqulluu mo'atee wal mormii tokko malee akkatti mo'achuun isaa ifatti jechuudha. Mo'atuu isaa ifatti labsamu yoo gara biyya keenyatti deebinee ilaallu baay'ee nama hinaafsisa jechuudha. Paartiin kanaan dura paartiin kulmiyee jechuudha. Museebiin kan durfamu jechuudha mo'atamee jira jechuudha. Mo'atamee amma kan mo'ate paartii mormituu Waadii jedhamudha. Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahi nama jedhamu kan durfatuma jechuudha. Ammaan booda pirezidaantii kan ta'u jechuudha. Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahi kan jedhamu kanatu pirezidaantii ta'a jechuudha. Kanaan immoo waan adda addaa biyyoonni adda addaa congratulation kan jedhamuun ergaa jiran jechuudha. Garuu kan dubbii taasise keessaa tokko Ameerikaalleen karaa Tiraamp jechuudha. Tiraamp keessattuu jechuudha congratulation jedhee isaanii erguu isaanii Somaaliyaa biratti keessattuu jechuudha. Masaanuu Somaalilaandi kan taate Somaaliyaa biratti qeeqa guddaa uumee jira jechuudha. Itoophiyaan illee gara ministeera haajaa dhimma alaatiin jechuudha congratulation jetteeni jirti jechuudha. Kanaaf